Maal jedheen itti hima. Maqaan koo Laxiifaan jedhama. Dhaladhee kanan guddadhe godina Jimmaa aanaa Mannaa ganda Biliidaa jedhamu keessatti. Akkuma umuriin koo barumsaaf gaheen mana barumsaa galee barachuu jalqabe. Osumaan barachaa jiruutii mucaan ganda keenyaa Aafis Abbaa Maccaa jedhamu tokko gaaffii jaalalaa naaf kaase. Anis yeroo sanatti umuriin koo baay'ee ijoollee waan tureef tole hin jenneeni. Haaluma kanaan barachaa ture garuu umuriin koo waggaa 13 gaafa ga'u anillee waan jaalalaa hubadhe. Ergasii anis akkan isa jaaladheeruun itti hime. Jaalala isaatiin qabameera. Yeroo sanatti kutaa 7ffaa gaheera. Umuriin koos waggaa 13dha. Akkan isa jaaladhu ergan itti himee booda biyya ambaa deemee dalagachuu akkan qabuun itti hime. Innillee tole deemii naan jedhe. Haa ta'u malee warri koo harka qalleeyyii turani. Gara biyya ambaa kanallee na erguudhaaf lafa irraa midhaan nyaatan gurguranii adeemsa isaa naaf xumurani. Haaluma kanaan egaa xumuradheera nan deema jedhee yeroon itti himu baay'ee boo'e. Anillee nan boo'e. Walitti boonyee wal gaggeessuudhaaf yeroo jennutti akkamitti osoo waliin argiin haaluma kanaan gargar baana jedhee inni natti boo'ee jennaan gaafan dhuma maatii koo biraa bahee deemuuf ka'u isa bira buleen deeme. Innis ganamaan ka'ee na gaggeessee anillee gara Finfinnee deemee biyya ambaa kanatti balali'e. Biyyi ani deemes biyya Baareen jedhama. Biyya Baareen kanas nagumaan gahee dalagachuu jalqabe. Hojii yeroon hojjedhu kamiyyuu dhukkubas waan jedhamu waan tokko dadhabbiin illee natti dhagahamaa hin turre. Akkuma nama kamittiyyuu waan ulfaataas ta'e waan kamiyyuu hojjechaan ture. Haa ta'u malee waan ta'e tokko galgala yeroo rafu garaa koo keessa waan deddeemu wayii natti fakkaataa ture. Kanas maaliin laata jedhee tanan maadaamii koo yookaan dubartiin bira taa'u sanatti himadhe. Isheenis dhukkuba kalee ta'uu danda'a waan ta'eef bishaan ganama baay'isiitii dhugii naan jette. Anis caluma jedheen bishaan baay'isee dhugaa ture. Wannichis dhibee ta'ee natti hin fufne. Kana gidduutti garuu xuriin yookiin laguun illee natti dhufaa hin turre. Anis maaliif natti hin dhufne jedhee gaaffii hin kaafne. Sababni isaayyuu yeroo jalqaba natti dhufuu jalqabe tokko akkuma dhufeen badee naannoo ji'a 7 ture waan deebi'ee dhufuuf waan haaraa naaf hin taane kanumaaf ture jedhee tanan callisaa ture. Gaaf tokko garuu ganamaan kaanee intala maadaamii koo kana waliin osoo taphachaa jirruutii garaan kee baay'ee guddateera ati ulfa ta'uu hin ooltuu naan jette. Anis lakki akkamittan ulfataa ergan biyyaa dhufee bar tureeraan jedheeni. Haaluma kanaan isheen maatii ishiitti himte. Maatiin ishiis qorattoota manatti fidanii meeshaadhaan na ilaalani. Yeroo kana ulfa ji'a 7 ta'uu koo natti himani. Ani garuu waan kana amanuu hin dandeenye. Maali qilleensaan naa dhufamoo ergan biyyaa dhufee bar tureeraan jedheeni. Isaan garuu ulfa ta'uun kee dhugaadha jedhanii natti himani. Haaluma kanaan warri bira taa'u kunillee egaa filannoo biraa hin jiru tikkeettiisii kunnee gara biyya keessi erginaa naan jedhani. Anis dhiphina baay'ee keessa galeen ture. Dubara biyya keenya achi jirtu tokko kan alaa hojjetan wayittan bilbiladhe. Isaan keessaa tokkittiin lakkii gara biyyaa hin deebi'iini callisiitii bayyina bira koottu aniyyuu sin baasa. Erga deesseetiin booda mucaa lafa ta'etti ganna. Garuu mindaa kee ji'a 3 naaf dhiifta. Haala kanaan dalagachuutti deebita waan ta'eef gara biyyaan deemnii naan jette. Anis tole jedhee tanan bahee ishii bira deeme. Hamma kanatti egaa jiini koo da'umsaaf gaheera natti fakkaate. Guyyaa roobii ishii bira gaheen gaafa kamisaa na dhukkubuu jalqabe. Baay'ee na dhukkube ciniinsuu ta'uu isaati. Isheenis fuutee mana yaalaan na geessee na biraa badde. Achitti rakkoo cimaa arge. Baay'ee dhukkubsadhe. Namni na bira dhaabbatee na dhukkubsachiisullee hin turre. Akka malee cinqamee nan dahee jechuudha. Kophaa koon biyya ambaatti dahe. Yeroon dahutti namni biraa na bira hin jiru. Poolisoonni na bira dhaabbatanii dadhabanii jennaan na qorachuutti ka'ani. Afaan Arabiffaallee sirriitti hin barreen ture. Utuman sirriitti kanan beekuyyuu ta'e yeroo sana rifaatu irraa kan ka'e afaan Oromootiin iyyuu otoo na gaafatanii waan an deebisuu danda'u natti hin fakkaanne. Isaanis aga ta'ee na qoratanii ka'anii mucaa koo natti kennanii mana hidhaa na geessani. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa na mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Baatii 3 fi guyyaa 14 erga na hidhanii booda maal si wayyaa naaf jedhani. Yookaan mucaa kee kana nutti kenniitii ati deebi'ii dalagadhu yookaan ammoo gara biyyaa si gaggeessinaa naan jedhani. Lakki ani mucaa koon kennu garma biyya koo galuu naa wayyaan jedheeni. Dubartiin ani dura bira taa'aa ture waamanii maal wayya jedhanii gaafatani. Akkashiin deebitee naa hojjettuun barbaada.
mucaas nan guddisa garuu ammoo mucaa guddisee booda ishee wajjin gara biyya ishiin ergu mucaa asumatti nan bifadha haala kanaan yoo walii galle nan ishii fudhadhaa jette. Ani garuu lakki mucaa koo akka ishiin guddiftus hin barbaadu mana ishiiyyuu galee hin hojjedhu garuma biyya kootti na deebisaa jedheen poolisootaan kadhadhe. Erga akkas jetteetii mucaadhaafis waraqaa adii baasi ofii keetiifis qopheeffadhu gatii tikkeettiis qopheeffadhuuti gara biyyaa si erginaa naan jedhani. Ani garuu durumayyuu yeroo manaa ba'e huccuu tokkittiidhaan hin ba'e waan tokko yookiin saantima tokkollee of harkaa hin qabun ture. Lakkii ani waanan kana ittiin godhullee hin qabu jedheen imimmaan hin deebiseefi. Achumatti poolisoonnii fi ijoolleen biyyaa lammiin biyya biraallee anaafis uffataa fi maallaqallee walitti naa buusanii waanan mucaa koo ittiin baadhee adeemu uffatallee ta'u waan nyaattuu fi waan mucaan fayyadamtu hundumaa naa bitanii tikkeetta naa kutanii. Tikkeetti isaan naa kutan tiraanziitii biyya Dubaay ture. Gara Dubaay qubadhee achii gara Itoophiyaa akkan balali'u jechuu kooti. Egaa isaan achi na gaggeessaniitii ganama sa'aatii 3 Dubaayitti bu'e. Ammas maallaqa of harkaa hin qabu. Maallaqa miti bishaan qulqulluullee baadhee hin jiru ture. Baay'een dararame. Kanan ani harkatti baadhee jiru mucaa araasiidha. Homaa tokkollee hin qabu. Sa'aatii 3 kanan buufata xiyyaaraa Dubaay taa'e hanga sa'aatii 11tti haaluma kanaanan ture. Sa'aatii 11tti xiyyaarri Itoophiyaa yeroo dhufuun seene. Haa ta'u malee hamma kanatti dhufaan jira kanan jedhu gara biyya kootti maatii koo keessaa nama tokkottuu hin bilbille. Duraan garuu yeroo mana hidhaa ture abbaa mucaa kanaatti bilbilee tanan gara biyyaan deebi'aa rakkoon akkanaa uumameeraan jedheeni. Innis baay'ee rifatee boohe maarree atumti gara biyyaa kottu malee rakkoon tokko hin jiru naan jedhee ture. Anis kanuma abdadheen fira koo osoo hin bilbilatiin qajeele. Egaan Itoophiyaa gahee buufata xiyyaara boolee ergan gahee booda yeroonis galgalaaheera. Anis bilbila namarraa fuudhee tanan hiriyaa koo kanaaf bilbile. Inni garuu duraan yoo dhufte rakkoo hin qabu akkanaan jedhe ta'uu dide. As gaheera kunoo Finfinnee booleen jiraa yeroon ani jedhuun bilbila gurra koo irratti cufate. Yeroo kana egaa kan samii fi lafti natti dukkanaa'e. Akka nama maraatuu ta'ee tanan iyye waanan godhee dhiiseyyuu waanan beeku natti hin fakkaatu. Namoonnis natti siqanii maali yoo naan jedhan waan jiru kanan itti hime. Haaluma kanaan namoonni qarshii garaagaraa naa buusuu jalqabani. Otuma 100 2 naa buusanii naannoo qarshii 900 argadhe. Kanumaan boolee bulee tanan ganama taaksii gara ayyar xeenaa deemtu qabadhe tanan deeme. Achis konkolaataa gara Jimmaa deemu argadhe tanan qabadhe. Haga kanatti armee koo fi obboleettii kootti bilbiladheera. Eegan Jimma gahees isaan na simatanii na fudhatanii galani. Akkuman galeen mucaa hiriyyaa koo kanatti maal si wayyaa kunoo ani dhufeeraa jedheen nama itti ergee gaafachiise. Innis balaa biraa yoo barbaadde malee gaafii akkanaa naaf hin kaasinii naan jedhe. Tole jedhee tanan gara waajjira poolisii deemee seenaa kana hundumaa haasofsiise. Mucichas qabanii fidanii yoo qoratan ani waanan beeku hin qabu. Ishiyyuu hin beeku jedhee waan ta'e hundumaa waakkate. Tole egaa mucaa qorachiifnu malee falleen jiru naan jedhani. Anis nan qorachiisa maarree jedhee tanan itti walii gale. Mucaa kana qorachiisuun waanuma salphaa achitti qoratamuu natti fakkaatee tureyyuu. Haa ta'u malee mucaa qorachiisuun baasii guddaa akka nama gaafatu boodarran bare. Kanas ittuma dhiisee tanan maallaqa waan hin qabneef mucaa koo maatii kootti kennee tanan deebi'ee gara biyya ambaatti balali'e. Biyya Dubaayin deeme. Amma egaa ergan biyya Dubaay deemeetii dalagachuu jalqabee tureera. Namoota baay'eetu ammas deddeebi'ee gaaffii jaalalaa naaf kaasaa ture. Ani garuu onneen koo duraan miidhamte sun salphaatti deebitee naa jaalachuu waan diddeef nama baay'een ofirraa deebisaa ture. Yeroo namni waan jaalalaa naaf kaasu gatiin jaalalaaf jedhee kana dura kan faleessuntu na fuuldura naanna'a. Tole jedhee onneen koo jaalalatti rifachuu dide. Haa ta'u malee boodarra mucaa Saawud Arabiyaa jiraatu tokkoon wal jaalanne. Egaan isa wajjiniinis bilbilaan yookaan sooshaal miidiyaan haa ta'u malee jaalala ho'aa keessa seenne. Anillee baay'ee isa jaaladhe. Innis baay'ee akkana jaalatu naaf hime. Egaan kana keessatti mucaa kanaan ani nama biraa jaaladhee hin beekuun jedheeni. Innis deddeebisee kana na gaafachaa ture. Ani nama biraa kanan jaaladhu biti dhiirayyuu argee hin beeku jedheen seenaa jiru kana hundumaa dhoksaa ture. Asitti dogoggora guddaa hojjedheera. Egaa mucaan kunis dafee maatii kee beeksisee tanan nikkaa godhannaa naan jechaa jira. Na cinqaa maatiin isaa fi maatiin koo akka wal baran fedhaa jechuudha. Ani garuu amma yaaddoo lama keessa galeera. Amma mucaan kun seenaan dhoksee kana yoo dhagahe erga nikkaa godhannee booda gaa'illi koo rakkoorra bu'uu danda'a. Ammas deebi'een miidhaa caaluu miidhamuu danda'a waan jedhu yaadda'een baay'ee dhiphadhe. Inni kan biraa ammoo seenaa mucaa koo kanas callisee gatuu hin barbaanne. Gara biyyaatti dalagadhee ergan deebi'ee booda dhiiga isheellee qorachiise kan mucaa sanaa ta'uu ergan adda baasee booda maqaa abbaa ishiittillee akka waamamu barbaadeen jira. Egaa mucaan kun immoo na jaalatee waan jiruuf akka nikkaa godhannu
godhannuuf deddeebi'ee na cinqaa jira. Kana tole jechuuf rakkoowwan kana lamaan dhufanii na dhiphisaa jiru. Maallaa wayya laata? Inni kaan haafuutii mucaa na jaalate kanatti seenaa darbe isan isa dhoksaa ture kana akkamittan itti malaata? Egaan hordoftoonni chaaneelii kanaa fala maallaan maltu? Akkamittan mucaa kanatti himamoo maal gochuun qaba? Egaa egereen koo maal ta'a? Yaada keessanan barbaada. Laxiifaadha Duubaa irraa. Egaan hordoftoota galoo keenya seenaa armaan olii kanarraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Laxiifaadhaanis kanatu furmaataa waan jettan akkatti waakkannes isin yaadachiisaarra. Chaaneelii galoo keenyaa kan ammoo laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu akka hin dagannes asumaanan isin yaadachiisa. Rabbi addunyaa kana ija fayyinaatiin yaa mul'atu jechaa sagantaa biroon hanga walitti deebinutti nagaatti galoo keenya Oromiyaa irraa.